achitti deemaa heerumaa borro shamtanii torbee takka bichaa achi asin dachaatanii gaafa torbee takka teettee jaarsa hamatti buna dhaabatte na ammatee ni ammadhe omaallee hin danda'u akkas na godhe jaartii waan jaarsaa siree irratti himtu amma baatee asirratti rakkanne wallaahi si wajji. Achi bultan moo hin galtan lubbuu? Achi bultan moo hin galtan? Maal godhu bula hin galee? Mucattii takka lakkoofsa isii wayii naafuu ta'in bareedi tarreeffamsa qullaa magaalaa dheertu. Lili akkasumatti ulaalte. Maal bareedina isii fuula isii argite malee keessa isii maaliif beekte tarreeffamsa qullaa? Tarrakkanaa bara. Gisee jaartiin isaa mana keessaa qullaa deemte waan gisee jaartiin isaa mana keessaa maal jettee qaqqabdee fa'aadha gabbaatu. Eenyuuf akkana godhaarte? Eenyuuf uffattee gabbayaarte? Eenyuuf akkasaan gaaf kan jaartiin bijaamaa qorraatii fi fooxaa roobaa kaayattee manarraa baati isaa waliin. Gisee ammoo qabbahee jedhe ta'ala irratti qullaa harma ala keettee harmi yoo asii ilaalan mul'atuufi gisee rifeensa qullaa deemtu ta'ala irraa hin hawwiti. Bar faallaa dhiira kennaati bar kun mana osoo jaartiin isaa akkasitti baateeti balaan buufate kunoo garuu rifeensa qullaa teettooma argee hawwaa jira. Kanaaf rakkanne isin wajji. It is me. Amma fira qabda geemi taphannu qixaat kabbaaduu no. Yalla ergi sukkaaressanii. Yalla hundi keessa taappii gora. Taappii gora hundi keessa double tap. Mira keessa habaatu qaxxaayitiin mira keessa baafna. Ashoo ashidaa jette beerillee hajedhuun isaa jareeyyiinillee argitee dhibbee akkitti handa'u garuu. Sanniin argitee miira keessa galte akka jarri miira keessa si galchite argee bar. Gisima qumbate tartee qumbaa tumte hin argine qumbaa. Dhibbee kanaa biifti isin ol gumaratanii taatanii ani dhalaalee babbareeda kana keessa seeneen jargaa fakkaatan jette shamarri baalee guutuun na barreessaa jirti jargaan kun maalinni? Jargaa warra abiyyoo sheekanaa Huseen fakkaata aslii kennaa minaamin naan jedhaa jiran babbareeddu baay'ee na barreessaa jira chiikonni abiyyoo kun jargaan maali jara citte? Jargaa jechuun wannoo dhanqee kaatee wannoo ofitti kaayetiin gariiba wannootuma adeemu jechuudha. Laalaa gariibaa miti wallaahi jargaan waan biraa ta'e jargaan maalinni? Darga moo jargaan? Gariiba? Dargaadha. Maalinni dargaan? Jargaa osoo hin taane dargaa. Maali dargaan? Shamarran baay'ee na barreesse karaa keessatti. Eekaa warra kunoo dibbeetu musan eessatti sila dirreeshe kanaa osoo itti yuumi dargaa. Warra dibbeetu musan jechuudha. Qaalluu? Warra dhanqeefaa warra jawaaraa. Alqalli teessan jalaanaa cittu maal kiyya qaalluu fakkaata an dooktora. An waan bareeda naa jedhaa jiran fayyaa galatoomaa jedhanii bule halkan guutuu. Halkan guutuu galatoomaa jedhanii bule. Ilillii saddeet kenna. Ilillii sagal. Wallaa halkan guutuu shamarran baaletiin galatoomaa jedhaa buleedha jarri muudii natti qabataa bulte coomina jargaa fakkaata naan jetti guutuun isai. Tichaamo galatoomi jedhanii bule. Caamuu miti bara itti caamuudha. Ilillii kanna. Biyyeen isii haa nyaattu kun amma ililliin kennitu halkan miseen jiraan dargaa fakkaatan jettee galatoomina yaa afaan hin beeku. Tichaamu ilillii kenni tichaamu guutuun kootaas dibbeedha yaa dhufe. Wallaahi laziim. Akkasi galatooma. Warri sukkaara kiyya gadi qannasuudhaaf taaptaafiif koppiliingi godhaartan waaqayyoon isin haa jaalatu ana bira taree galatoomaa. Ummata kiyya kana harki irra hayaa'u jechuun geemii kana taree isaan abaaraa akka diriirsuu baan. Tuwala koppiliingi godhan waa meeqa isin bashannansee garaa isin dhukkubee taaptaafi dhibba lama godhan. Tirippila aadaa bo'eeshi. Tirippili sadihin. Ulfaadhaa galatoomaa faamilii. Sadihin yaada butaappii gora. Nama kana hundaan jirta yoo adame maara ko'amu. Kunoo nu mooyaan achi. Galatoomaa qaalii. Numoon achi afaan duwwaa barisi wallaahi dhazi. Tirippiliidha kuma dandeessan godha duuba kaanii akka nu dhaqqabne. Sadiini bira tara maan dhaqqabnee miti erbee tara bira taraan sodaatina. Gaashii bira gayyan. Mootummaan keessan afaan qofa. Oh my goodness!
dabba haadha faaxee fakkaatu saree naa kenne saree an jaaladhu. Qabi ka. Walla tata godha hundi keessa. Mangisti goota ko thank you Abdisha. Jirreen qaanii kiyya. An saree tanaa isin naa kenne dabba haadha faaxee jiru garabi. Romex thank you Habibi. Amma hundi keessa taaptaan godha wal bira jirraami argaa jirtani taaptaan godha hundi keessa. Abdi Mangisti kiyya thank you Habibi thank you shukran. Hundi keessa nu taaptaan godha. Sirriitti jabaadhaa taap godha. Romex kiyya thank you. Yeroo sadi iskireen bilbila akka nu moone. Sukara karaan oovanii dhadhaqeera. Inde nu dursaa jirti taappi godha nu dursaa jirti garee. Taaptaabii bichaadhaan barkan gifti darbaa jira. Taaptaabiidhaan laal. Taaptaabii dubartiin giftiin gara jalaattu bareeda. Jala gasiki akka abdii kanatti akkana gasiki haftaami fakkaata suura akka yeroo lan kunuun bareeda. Wallahi. Ine footoo aichaa qaallo haftaam sabu. Arra malee dina garagaru haftaamidha hin qabda gasiki jala dubartiin giftiin gara jalaa kana bareeda akkanu. Akkuma gillee miira keessa galtu kana jala gasiitu san gasiki jala kana gasiki gattuki. Isiin galu fillee ijoolleen dhiiraa kun akkana jala gasiki akenna gillee giftii kennitan. Hai maal kiyya gubadhe yaa. Yeroo sadi qofa yalla. Tapi gora wari kun. Tapi gora wari kun. Tapi gora nu dursani tapi gora biyyeen isin haa nyaattu tapi gora. والله ما تخنا وجهين كوبا تايمينج ايوه والله جرى موتها بسري ده عبديكي هم سندين غربا هم سندين اكو ما عرفات غربت كانت بيرا غوتو اغربت ادبي توكفا غبالي تبيسو سري ادبي توكفا جن كما سني مال في غورا بيت او فريلين دند تو فران قبدوات فيرا دابو كي يو سدار كيتا غايس جبادا تابي غورا ورا تابي تولاتي يلا تانا تكا يوم افتامي ربنا جل جلاله جولي ما ناس ليا كسي دكمني والله جولي ناس ليا كسي دكمني غيزه جولي ناس ليا دكمني سكر تولاتيكا ورقم دي ساري كيا قبل كسي نما ميكا زبيرا جيرا لما كوبا توك kwani kulifanyika nini? Hizo ni mawot. Wapi hadi mtu niliachia huko? Mtanionyesha maneno. She is a queen. Mumekewa entertainment show. Haya, let's power tap and share the live. To power tap na to share live stats. I am back. I am back again. Nimerudi sasa. Haya, mtume request na to share live. Mtume request na mshare live. Levin, kwani ulikuwa umeikia watu talent show? Ama ni nini hizo nimepata jamii? Mko na maajabu huku nje. Inaitwa Kids Unstable. Moha panda juu. Network yangu hadi inasumbua. Moha uko wapi? Hebu kwanza Lovin panda juu niambie kwani kumeenda aje? Chikra, hi, how are you? Chikra, please send heart to me and join my team. Nora, kwani kumeenda aje? Nora, Levin, kwani uliekea watu talent show? Mtanimaliza. Uliekea watu talent show? Haya, come on guys, tuko active. Let's be active. You want to come up, send your request. Chakra, how are you? Chakra, come up. Chakra.
Chakra, what is wrong? We are 27 people in the house. Tumesema kushuka ni kushuka, watu wanashuka na 30. She is queen alifika 30 kitambo, ajuka kuwaishukishwa. Nora, haya ni masaa ya kukuwa serious sasa. If you see any gifter popping up, please unakuwa active. Kuwa active. We, nani, Levin. Mwani ziko na makelele. Bright, I can see you. Bright. Mbona Bright alishukishwa? I don't know why Bright was brought down. Bright, I don't know why you were brought down. Mpanda juu tena. Gifter number 1, 2 na 3 ndio wana maintain. Hawa watu wengine wakifikisha 30 wanashuka. Watu wengine wakifikisha 30 wanashuka. Haya, ikifika 8 nazima live juu hadi sasa sijui watu wameenda wapi. Na Drake alishuka saa ngapi? Haya, hadi Chakra amedisappear. Chakra amedisappear. Juu ya nini? Haya. Unanifurahisha huko ndani. Unanifurahisha leo. Nani, Logi, usi accept tu request tafadhali. Удар пузом. Huyu ako na makelele. That's why Одна, еще одна твоя. У нее одна твоя и ее. Лиза, одна обычная линейка. Одна обычная линейка заменит все. Даже треугольник не нужен. Просто обычная прямая. И еще одна есть. Huko nilitoka kidogo kukaribika. Nilitoka tu kidogo kukaribika. Chakra, thank you for joining again. Nilitoka kidogo kukaribika. Wenye mtu nilikuwa